Qolaasiyas boqonnaa sadii eeyyamta argate. Egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii. Egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii. Wanta waaqa keessa. Iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jiru barbaada. Yaada garaa keessanii. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee. Wanta lafarra jirutti hin hidhiina. Isin duutanii. Jireenyi keessan Kiristoos wajjin Waaqayyoo keessa maal ta'eera? Dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo Kiristoos wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu isti akka godhame sagalee kana. Haleluuyaa. Yesuus geetaano nama sincana jiru kan qabaate akkasitti hin jedhame Kiristoos yeroo mul'atu jedhani isa wajjin ulfinaan mul'achuudhaaf jirtaa jedhani jirraa jedhani namni kanatti walii gale haa galateeffatu. Irran deemee Qolaasiyas 3:1 egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta waaqa keessa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhiina. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoos wajjin Waaqayyoo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Maaloo cambaa sagalee kanaan Haleluuyaa. Mata duree akkana jedhu irratti du'anii jiraachuu kan jedhu irratti jedhaan mas hin jiru qabaate harkaan qabaate. Haleluuyaa. Jedha harkaan qabaate du'anii jiraachuu jedhani. Du'an malee jedhani jiraachuun hin danda'amu jedhani. Meeshaa kanatti kan walii galu. Haleluuyaa. Dhaa galateeffadhaa argateeffadha. Sagalee kana Hafuurri Qulqulluu yeroo darbee gadda keessa kootti ani iddoo biraan qo'achaa ture. Saluma jedhee iddoo biraan tokko qo'achaa jiru sagalee kana nama biraa afaan silkiin otoo naasa'uudhaaf Hafuurri Qulqulluu sagalee kana keessa koo buuse. Kanaaf mata duree du'anii jiraachuu mootoo manoor isee isa kana irratti kan dubbadha. Lafa kanatti kan dubbatu nama Waaqayyoo Phaawulos dubbata. Phaawulos hin beektu seenaasaa. Kaleessa maal akka ture maal keessa akka darbe seenaasaa isaa ka'amma isaatti har'a maal akka hojjete isa kana beektu keessa galuufi yeroo qabnu Phaawulos ergamaa Waaqayyooti nama ergoota 13 barreessedha. Ergoota 13 keessaa ergaan Qolaasiyaas isa tokkodha. Isa keessaa boqonnaa 3 ilaala. Qolaasiyaas kana keessatti gaafa ilaallu boqonnaa tokko irra dhattanii gaafa laaltanii Phaawulos jecha guddaa tokko dubbata. Maal dubbata? Hin galateeffata. Galanni waan hundumaa caala waan ta'eef kakuu moofaa keessas nattanii dubbistan galanni moo'icha qaba waan ta'eef Phaawulos waan tokko otoo hin dubbatiin warra Qolaasiyaas kanaan boqonnaa tokko irratti maayidhaanii akka isaan galateeffatan isaan barsiisa. Iddoo hundumaatti waan hojjetan keessatti waan godhan keessatti Waaqayyoon galateeffachuun ulfina akka ta'e Waaqayyoon galateeffachuu kabaja akka ta'e Waaqayyoon galateeffachuu moo'icha akka ta'e isaanitti hima. Kanaaf tokko jedhee galataan isaaniif jalqaba. Boqonnaa lama immoo dhattanii gaafa dubbifattanii asuma Qolaasiyaas kana keessatti amantii takka isaan jabaatan itti amantii takka jabaatan amantii isaanii akka hin buusne itti nama sun ka'ee warqaan qabaate galanni moo'icha qabaa ilaali. Jedha asirratti galanni moo'icha qabaa ilaali. Yoo galateeffatteedhaani waan moo'uu danda'amteedhaani hin mootaadhaani argitanii namooti baay'ee yeroo tokko argitaniittu yoo ta'e takkuma galanni wanti jedhamu galateeffachuun kun afaan isaanii keessaa bahu fuula Waaqayyootti dhaqanii yoo jilbeeffatanis hin bu'u. Boo'ichis iddoo isaatti gaariidha garuu hin bu'u yeroo hundumaa galanni afaan isaanii keessaa hin bahu. Rakkoodhuma isaanii yeroo hundumaa Waaqayyootti rakkoodhuma isaanii qofatti inni kunis gaarii ganamas galgalas kanarra qaddee kanan godhee kana malee ijaana jiraachiste ijaana nagaa laalaatte galanni siif haa ta'u jedhan yeroo baay'ee yerootti galateeffatan hin argitan. Keessumaayyuu bara kan argitan yoo ta'e faarfannaamti
galataayyu nama baay'ee arkaa badeera faarfattoota harkaas iddoo adda garaatti faarfannaa waan baay'ee galeetiidhaan ba'u muraasa galata kan qabu garuu macaafni qulqulluu namni yoo galateeffate akka moo akka darbu sirriitti jala mureetti dubbata mana nama baay'ee jireenya nama baay'ee tajaajila nama baay'ee keessaa kan dhabame galata harka keessan as kaasame sirriittani maa waaqayyo tokkos naan jedha laphee koo irratti sammuu kootti ulfaata galatan mana nama baay'eetti deebisanaan jedha. Kan qabati galanni mana keetti deebi'aadha. Jettu dabale. Maayitani? Daawwii sargitanii yoo ta'e akkeene dhibbaa 18 ta'anii dubbiftan 13 qabdanii akka jira daawwii akkan kufuttan darbatame akkan kufuttan darbatani garuu waaqayyo na oolche. Kanaaf godoo warra qajeelotaa keessaa immoo sagalee ilillee sagalee gammachuu dhaga'ama daawwit gaafa kana dubbatu akka inni kufuuf akka inni camuuf darbatanii kufee jira achi ciisee galateeffata harka ol fuudhee waan dubbanna hin badhi hin caba hin kufa warra siin jedhan yoo kufteyyuu yoo awwaalatteyyuu naannoo ati jirtuu foolii galataa dhaga'ama jecha kanaaf hin galateeffate daawwit mee maaloo kana hin galateeffadhaa jedhama. Jadi seetan kan ini nanti bukan seperti mana dibanding gafas yang galate fatta maka Yesus yang baik bisa itu ala gafas yang galate jadi kamu foto tak kamu tak kayak baik deh. Nama saya cakap juga saat galate mana kita jadi kamu mau jadi dapat. Harga kita dua dah kisi ke mana ke account ke trade ke boru fuan ada tunjuk mesti jadi galate fatt dibanding tak mana kita jalan dalam. Haleluya. Paulos isa kanadda saanitti be waan hundumaa dhiisaati ija isaanis sirriitti waaqayyoon edda galateeffatee fi deebi'ee boqonnaa lamarra dhufe inni kun galanni mana keessan edda galeetittiin jedhe amantii keessanitti immoo jabaadhaa namoota tokko argitanitti yoo ta'e otoo galateeffatanii otoo sirriitti gammadanii jiranii wanti ta'e dhufee gaafa itti buuqormaanni wayii gaafa dhufu immoo bakka amantiin koo kanaa waaqayyo silaaluudhaaf hin qora waaqayyo hamaaf naman qoru garuu waaqayyo mangeessi fidee nama laala kanaaf Phaawulos maayidhaani edda galateeffattanii galanni mana keessan keessa edda jiraate amma immoo amantii keessanitti jabaadhaa maaliif akkasittiin jedha boqonnaa lamattan yoo dubbiftan amantii keessanitti jabaadhaa illee kanatti immoo waan dhufee gaafatti immoo amantii isaanii akka hin buufne amantii isaanii akka hin ganne amma gara keenyatti deebinee gaafa laallu har'a hin gammanna waldaadhaa gaafa dhufnu faarfannaa waaqeffannaa hin gammanna raajii nutti dubbatamaa seexanni rukutamaa gaafa wanti ta'e dhufe mataan yoo dhukkubellee amantii keenya buufna. Amantii keenya buufna kanaaf Phaawulos jara kanaan amantii keessan hin buusina erga galateeffattanii galati obaasaa homaan kun galati amantii wajjiniin humna qaba waan ta'eef amanaa warri amanan waan tokko sirriitti yeroo tokko warri amanan duwwaa galaana yookiin kattaa keessaa kattaan bishaan baasee beeku kattaa keessaa bishaan bahee arganii kan akka Museefa warri amanan kan akka Phaawulos Phexros fa'aa yoo ilaaltan alkamuluu kanatti dadhabe qurxummii qabatee warri amanan ammas Museen dhaqxanii yoo ilaaltani Museen baay'ee waan amaneef Ibroota dhaqxanii yoo ilaaltan Daani'eel faas yoo ilaaltan amantiidhaan waan guddaa godhan Daani'eel amantiidhaan waan asin dhaabdan kanaaf hin sagadue nyaata sin qopheessitan kanas hin nyaadue amantiidhaan garaa isaa murate of hin xureessue isaan kaaneen amantii isaaniitiin afaan leencaa cufaniiru isaan kaan immoo mishiraatiin irraa qabdinaa yoo ilaaltani amantiidhaan arraba ibiddaa kan abidda boba'u dhaamsaniiru ilaala amantii waan inni hojjetu reessa saataa samii waan sinitti hima jala baala diyaasaka waa akkeessa diriirsa ila waan arge gaafa isheen manaa baatu gaafa inni bahu as kaa'ee paaralaaltii godhee manatti hambisa manan kaa waraanee kan jedhee bade ati hin amantaa otoo dachin ga'ee inni si balleessuudhaaf taa'e badee argeta noo eenyu ameenja inni si balleessuudhaaf taa'e badee toosaati argeta sedame ilmi daballe sufta edame amanti dan jedame nan dubbadaida hibbadaida inni na sufta eda amanti dan jeda nan dubbadaida hibbu ajera mana kera naga kera wanti nyaatu maka Yesus induera amanti keeti induera nakto konni maka sarase na raduera jadi dabale na raduera tel maka Yesus nama sitine tu kabiti sirraduera Jangan nama diserajuere. Boleh ti kau boleh orang betul mesti. Wala ti jangan kini miliar ti kan kamu tak masih
sirraa dhumaa jira. Hin amantaa? Memmee? Hin amantaa? Amantiin waan hin jirre uuma. Wanti hin jirre mana keessaa uumama. Wanti hin jirre harka kee keessa haa galu. Yesuus jedhama. Kanaaf Phaawulos akkasii amanaa jedhee amantii isaaniittis immoo sirriitti isaan gorsee boqonnaa sadii mul'atanii dabalatan lafa amma dubbisnetti immoo yaada garaa keessaniidha. Wal qabata argitanii yaada garaa keessaniidha. Edda galateeffattaniidha. Tokko irratti lama irratti edda amantaniidha. Yaada garaa keessanii wanta lafarratti hidhurraa yaada keessan kaasaatti jira. Ilaala. Dhuma irratti boqonnaa mul'atanii gorseetu fixa. Isa kana hundumaa akkaataa isaan ittiin jabeeffatan gorseetti kanaaf maalidha? Yaada garaa ofii wanta waaqa jala jirutti hidhachuudha. Boqonnaa tokko mata duree sanatti olaanta yaada garaa ofii wanta waaqa irra jirutti hidhuu jechuun maal jechuudha? Keessumaa akkeenu isin duutaniittu sadi irraa dhube isin duutaniittu jireenya keessan Kiristoos wajjin waaqoo keessa dhokate mee ani du'eera jedhame. Uumaan du'e taa'een jira jedha tokko tokko. Mee maqaa keessa waamaati akkas jedha. Duutee taa'inaanii. Gooftaa Yesuus. Sinitti hiikeen isinitti hima. Maayile Phaawulos isin duutaniittu jireenyi keessan immoo Kiristoos wajjin eenyu keessa dhokateera. Maayiltanii Waaqayyo keessa lakkaa jireenya haaraa jiraachuudha. Yaada ofii wanta lafarra jiru dhiisanii wanta samiirra jirutti hidhuudhaaf tokkoffaa du'a gaafata. Du'u jechuun akkuma isinitti hime fooniin biyya lafaa kanarraa baduu miti. Inni kun immoo qaama keenya gaafa guyyaan Waaqayyo biyya lafaa irratti nu murteesse dhumu gara Waaqayyootti ulfinaan gaafa baanee deemnu qaama hin duune uffanna. Inni kun beekamaadha. Foon keenya biyyoota dhufee biyyootti deebi'a beekamaadha. Garuu Phaawulos ammas isa kana isaanitti himu. Tokko isinitti hime akka isaan galateeffatan isuma lafarraa kana isaanitti hima. Tokko akka galateeffatan lammataa immoo akka isaan amanan. Sadaffaa irratti immoo yaada keessa wanta lafarratti hidhurraa kaasaatii yaada keessa waaqatti dhaala. Bara kana deebinee gaafa laallu yaada namaa wanti lafarratti waan baay'ee waldaa keessa waan tokkoon isinitti hima. Waldaa keessa namni baay'ee kan naquuf isa gaara jiru otoo hin taane isuma siruuf inni kaan mana qabu mana ijaarrachuuf inni kaan konkolaataa qabu konkolaataa bitachuuf inni kaan hojii qabu hojii gaarii itti galuuf inni kaan miindaa isaa kennuudha miindaan isaa akka guddatu isa kana hundumaa ilaaleetu waldaa dhaqa malee isa boruutiif abdatee namoonni Kiristoosiin duukaa deeman nama muraasa. Kanaaf Phaawulos inni kun wanta fayyade waan biyya lafaa waan ta'eef isaati yaada keessa asitti ni hidha yaada keessa Waaqayyo wajjin walitti dhaabee qaxxanii olaaltan Qorontos keessatti iddoo tokkotti akkeenu nuni waan biyya lafaa qiraaqumbee caccabaa sibiila waan hundumaatiin Kiristoosin amanna yoo ta'e warra Kiristoosin beekne warra dukkana keessa warra duuma jiru caala nuni warra mana Waaqayyoo keessa jirru boonchatu ta'e. Nama sejarah jual kangkamat, isa kami famante dan. Ila sagaling kesan gadi gue. Dapat isa kami famante dan. Baik tadi. Yesus kita. Isa kami famante. Mesa gubba apa namanya namanya mereka seorang kas. Isa gubba dah. Hinna sinam madubatan maka Yesus sinada. Baik kalau funati isa calu pada mana dah. Yang tadi. Kuna amen nama Yesus bisa boleh sini kalau tak sebut amen itu amagaru sebutnya adalah Yesus Gooftaa. Me kisan furati isa calu pada mana ya? Ini calu mojada. Orang gubah cerai me. Haleluya. Karena fakir isin dutan itu dah. Arti ni lakka galate facunu kan danda buat naga. Yo tu abiya la fakana do tu an mane galate facunu danda mu kana fila wa abiya la fatu gumbi bahaya bahaya. Lamma tapo yo tu amale amanu danda amantina ma jara mu chemu danda kana isin dutan itu jireni kesa Kristus wajiwa ayo kesa do katena. Dua ya chuna kami biya la fatu itu dan kani orang kan kata waktu kau lantar aku mana no kenyate. Aku mana anu kenya terteri ulang tadi. Amma irong kun funduri kun kamadini faca, avini faca. Rena ni wambai yera jia sadia fur shambote in amam. Hingga callan sama nanti. Awak tahu macam itu. Nabi kisah ini faca sudah bete gata. Doket tiga di faca su. Aku mau faca seti furacuf miti. Oke sana keessa tiga apa facaasu achi keessa baasanitti fakkaata. Achi keessatti qaamni inni dura qabu hundumtu irraa ba'a. Hindhum.
Jadi apa? Sering mas sering. Ya? Maitan. Oke. Maitan ni. Washington DC harus tadi sini. Detik ni tak. Sering mas sering. Karena gawat gabaree su facasee galu mulusa amni sanni dula afisa tahu kamani bokollo wapar made hato gafa la fageessa gar torbeto utomudi guyala masajja tani gafa lalta gafa nasione wanti sababatu bala sa afi sababatu oto futani jalisa akkanna facaftaniti akkasmit mante tortore atani tortore manta ajran nitti faca dua jiranchu atani dua aja nama sekarang udah tetir ukutati doi jirat doi dani laki jadi damali udah sini kan jadi damali karena lah awak yang negara harta doa menjadi terkenjil ni bahkan ini kasih saja ini lagi pada karena bokollo su kamari su lava ke sagale ya shan torbeto koboda ama sadura mulu sa ta ko de raba se tite kambirati shatte le ulba gafan nolbo abba ma sa su ba jigamma wa midang kona marke Singale midang kona marke bakka ji akkasi kessa hirrakka nan hamma danangal fadna baayye kasina jaamu mo akkasa duratto limbo akkuma facaftani to limbo isa duratto matta jese bifa arafu deba bifa hadisi wal fudan kake wan sattima abet harra wan dubbat wan tasirratti shadda wan tasirratti qur'an at kristos hinduta asetta siraba bifa arafu deba me yat bifa arafu deba jana ma bifa arafu deba hallelujah arkitani bifa hara kana dutin dando bifa hara kana salpin dando bifa hara kana ijarti kamiyu dando kana midansun achti awala me tige satedda tortoreti bifa braw fatedda sino leba inni dura tokko face otola kofsani kuma tokkota jakara sade akina kin wana tidu chulu baratiba hadia baratia monta amni inni bofa biya la fatti sikesa per arna obake tunata mulla tamakaiso nama sichero takaba hallelujah arabode jedani no arabode jedani ati obake mitedani obake tate yedani baya temulla taidani awandu padata snakas obake obajinen obaka ti obale magaba sitena gafa jansilala milena te kallata musimu ketra no enyo medere milena te kallata musimu ketra damito koye ali obako mitaje abdi sani hakutata ni warri obala ina nudi obake jamit obafa kanna milena tale mullan oba ijanya milena dufana labata obake nayo tale achara zahadi jona maya wasatiba ammo mati kudan shantaye kambulu Sering kita jalan orang kefada, ija kan Kristus in kamne, kan biya la fafindune, ija time kakesa pula, hasa, wampai kesa pula time kakes, ini kan mau wali lewali do debe, ati koma kekate, sebeke nagafa ciptu, damo kawan arafa na sosa, bisa sabi fana sosa, ila portana ma acina buki sadumbandu sinjana hindu patah hinduka, emeluna faisa sinjana hindu patah faya, bisa sinjana hindu patah hindu patah, nama toko iya ni koma ko bitiaje. Sinai bisnora, hallelujah. Harga kesa rukutan gofta gelede fata. Kalau nama sejarah jeruk alati atikani nyuti ya. Masih ninjere kan Kristus ya dani. Yang kan Kristus tata. Ya. Kan Kristus pada tata nak kalau tunasa. Ada yang saya cusa. Kan Kristus pada tata. Wabri kan Kristus otoin dibatin. Otoin dibatin ni nak belit Allah tu. Otoin dibatin tulisannya kadawit ifa. Otoin nyati warna kupenya tu jalan dia. Otoin fatin ufandi satu kita kau kumatai mulla. Wabri kan Kristus satu kolata tu kabatin. Minusani kolata jalan. Ia tapi tu pani kan Kristus ya je. Hallelujah. Malu kan? Nama kita itu warga tiga
Kristos ta'uu kee arganii si dadhabanii deebi'anii har'as leenca golgootaanatti nama baay'ee dadhabamanaa jira. Sitti bu'anii si dadhabanii deebi'u. Si balleessuudhaaf saaxaarraa gaadhaa baay'aadha. Si balleessuudhaaf sitti bu'anii si bira naanna'u. Natti mi waaqayyo dhugaa saganaa sitti si balleessina jedhanii naannoo kee akkatti naanna'aa jiru miti. Akkatti suuraa naanna'aa jiru miti. Gaafa tokko paastaa isaanii kufu. Si bukkeedhaa gaafa tokko kufu. Namni tokko harka isaa kaasee hin kufu na bukkeedhaa jedhu. Yesuus geetaan nuti duunee qaama biraa uffanneerra. Kristos wajjin kaaneerra. Qaama safoonii yoo uffanneeyyuu Kristos keessa jirra. Kristos keessa jira jedhame. Aytanii harkas kaasirkaan sii qaba sabban seenaa oduudhaana mandara jirtuuf ollaa jirtu mana kireeffattee jirtu mana keessaa ta'u iddoo jirtutti kana booda hin dadhabda toltaan hin dadhabsiisu. Maal fiddee dhuftee siin jedhu irraa booda maal argatee dhufee siin jedhu irraa booda Yesuusum sirratti ta'eera. Iyyaati nyaateera jedhame. Iyyaati ani kan Kristos jedha. Hallelujah. Nuni kan eenyuuti? Maayitani? Lakki? Maayitani? Siru kun na weeran sin danda'an. Qaama rukutamu baanneen jiruun. Hallelujah. Qaama du'u baanneen jiruun. Kristos keessa galeera. Kristos keessa galeera. Kristos keessa waan baay'eetu jira. Miileelatti lakkaa'amee kan hin Hallelujah. Milkaa'uu barbaaddu waan biyya lafatti yaada kennanii isatti gaddu. Tokkichi qobaasaa miiliyoona caalu si faana dhaabateera taana hin moota malee hin mo'amtu. Hirkixanyaan dhugaa hin moota malee hin mo'amtu. Garuu biyya lafaaf du'uu nu gaafatu. Du'uu namoota xayiqa. Indeet mootallee moochee indeet nooraallee የምትሉ መልእክት አለ። ይኸው ከናምት ቃመሰ ከናን እንዱተን ሃሌሉያ የኢላ ብየ ጮቡዳፍ ዱዌ rakkinaaf du'e hiyyummaaf du'e dhukkubaaf du'e ameen marga ol fuudha maal abboo mataa nama tokko tokko akka mintan argameettu balbala abiddaa beektu mini sirritti kasalli baay'atee gaafa boo sirritti argaan beektu mini sirritti sababoo isa akkasina ol fuudha maal ennaa waaqa akkasina hin jedhe ilaa akka dhukkubni dhufee gaafa sirrataa jechumatti cacacacaca hariya dhugaan sitti makanatti sodaatte karaa kee darba karaa kee iyyuu hin darbu si dadhabeera. Ati kan Kiristoos si dadhabeera. Biyya namni tokko ni dadhabameera. Kana ani dadhabameera jedha. Maayitani? Akkana choo fuudha dadhabameera. Dadhabameera. Memang dadhabameera nama bayi. Ya. Akka gootani nama si bukkeeru gateettii isaa kana qabaate akka tiraasame hin dadhabamte siin galoo naani. Maayitee? Gurra isaatti gurra isheetitti. Yoomiyyuu jedhi hin danda'amtu jedhi. Warri si balleessuudhaaf dhufan si bira ga'anii kufu. Si balleessuun warri dhufan si bira ga'anii jilbeeffatu. Si bira ga'anii si sagadu. Ani kan Kristos. Biyya lafaaf du'e. Hallelujah. Yesuus geetan. Gaafa kana hundumatu baay'ee akkasii rukutameti. Miileen si jibbuu danda'a kophaasa Yesuus si faana dhaabata. Kophaasa si faana dhaabata. Ishee qulqulluu jetteen qulqulluudha. Bungoon eegee namnes baay'ee akkasii rukutu jiru. Garuu inni kophaasa ergamoon arga sana rukutu